بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك كينيا رجفتك كينيا فدي ربي تين ولتدي بنيدي الحمد لله رب العالمين. درسي لما فارج الرجودا واي حيدي يجودا ودرسي لما فا يوكا كتا لما فا كبنير نجرا يو دبرتودا يجودا ملي شمر ربتي أمانتي هندا نفا يدا جلدي يادا إن شاء الله. Diga haidii yookaan immoo diga baatii jechuudha. Ka baatii irraa namatti dhufu jechuudha. Kanaafuu awwalan chaanala keenya sabiskiraayib godha. Viidiyoo kana immoo sheer nu godha. Isinin jennaa haga xumuraatti dhaggeeffadha. Kanaafuu sagantaa keenya irraa kana keessatti waa lama dubbachuudha deemnaa. Diga haidiitii fi diga dhukkubaa ka jedhan jechuudha. Kan kutaa tokkoffaa keessatti dabarsinee har'as immoo mee lamaan kanarraa haasofnaa. Inni haidiidha najisa moo najisaa miti, inni dhukkubaa hoo najisa moo najisaa miti waan jirru ilaalla jechuudha. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam gaaf tokko Aishaa ni argee jedhan. Ergamaan Rabbii Aishaa ogguu arguu maal irratti argee? Wajadahaa tabkii, ni boochi Aishaan kun. Aishaadhaa boo'uu ni argee min alhaidi haidiidha jecha boosi. Akkasit duuba ibaadaa dhabe jechuudhaaf yaaddoonis ni jirti jechuudha. Ara nuti gisee haidiin nu dhufe ni gammannaa'u ibaadaarraa boqonnee ni nassannee jenna jechuudha. Isin garuu ibaadaa dhiisuudhaaf jecha ni boochiteechi. Qaala ni jee duuba ergaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam sabbarsiisuudhaaf jee duuba haadhaa shay'un katabahu Allahu alaa banaati Aadama jeen. Kun waan Rabbiin dubra Aadam irratti barreessedha jeen. Hattaa har'aan kana haaya dubra Aadam jechuun dubra ilmaan Aadamirraa as yaa'u jechuu duuba laal. Haaya duuba kanaafuu waan Rabbiin dirqama godheedha jechuudha. Ammallee waqaala sallallahu alaihi wasallam ergaa Rabbiin ije fi haydin waa'ee dhiiga haydii keessatti yusiibu tawba kan uffata tokko jechuudha. Amma uffatatti ni bu'aa qamisa yookaan shiita yookaan immoo wama fedhetti uffata kan mataarra buusan ta'e kan immoo mudhii gaditti kaayatanis ta'e yusiibu tawba uffata ka tokko yookaan huccuu ka tokko jechuudha. Akkaataa miiccuu isaa gisee dubbatu maal jedhee inni ni miiccama inni najisa. Kanaafuu ergamaan Rabbii haa miiccamu jee jechuudha duuba. Haaya tahuttuhu jedheen ni hooyti qeensaanii irraa rirriitanii qeensa jala galchaniiti waan uffata qabate kana irraa rirriitanii miiccanii akkasumaan bishaan irra dhangalaasanii dhiisuun hin taatu hubadha. Haydii uffata irraa miiccan yookaan huccuu irraa miiccan bishaan itti naqanii hin dhiisanu. Qeensaan irraa rirriitu harkaanillee irraa rirriitu qabdii je. Thumma taqrusuhu bilmaa'i, eeganaa bishaan ammas baay'iftee itti naqxeeti bishaaniin irraa akkasin rirriitti jee duuba. Irraa rirriitu jechuudha. Akkasit duuba bishaan irra dhangalaafneetuma akka huccuu kaaniitti miiccuu hin qabnu najisaa jechuudha. Gisee zamanaa haydii dubartoota irra jiru, haydiin dubartoota irra jiru yookaan immoo dhiinni baatiidhaa isaan irra jiru salaata hin kafalanii ammallee soomana immoo kafaluu qaban jechuudha. Soomana kafaluu qaban ammoo salaata kafaluu hin qabanii akka uummanni haruuriyyaadhaa jedhu kafaluu qabanii kan jedhu jira salaata jechuudha. Kun hin barbaachisu jechuudha duuba. Kanaafuu salaata ammoo yoo arra zuuriitti nurraa dhaabbate arruma qulqulloomnee arruma salaatuutu nurra jira. Kaleessan qulqullaa'ee arraan salaataan hin barbaachisu. Arraan qulqullaa'ee boriin salaataan hin barbaachisu. Kanaafuu inni haydiidha najisa jechuudha. Irraa sirriitti miiccamuudha qaba jechuudha. Asirratti wanna dhiirolee keenyaaf hin gallee jira. Waan Rabbiin hin jaalanne waan dhukkuba isinitti godhu waan dubartii irrattis miidhaa fidu ka dhiira irrattis miidhaa fidu jira. Innis maali jennaan gisee dhiiga laguu argan
argan dubartoonni dhiiga gurraacha ajaawaa sangisee argan jechuudha. Akkuma kutaa tokkoffaa keessatti dubbanne dhiiga haydiidha yookaan dhiiga baatii keessatti wal qunnamtii saalaa geggeessuun haraami. Miidhaallee fiduu danda'a. Rabbiin miidhaa isaa beekee irraa nu dhorke jechuudha. Haaya maal jedhe suuraa Baqaraa keessatti fa'tazilu nisaa fil mahiid dhalaalee keessan irraa fagaadhaa gisee isaan haydii qaban takkaa dhiiga baatii qaban irraa fagaadhaa jedhe. Qul huwa azan jedhe inni miidhaa ta'a. Gadamee isaa irrattis miidhaa fida. Ilmaan isaan dhalatu irratti illee miidhaa fiduu danda'a. Ilmaan achi booda laamsha'uu fi wanta adda addaa kana qaamni daa'imaa kun godoloo ta'uudhaa fi wanna akkanaa kana geggeessuun isaallee ni mala irraa fagaatuudha qabna jechuudha. Itti dhiyaatuu hin qabnu yoollee if shakkine yoo if amanuu dadhabnellee irraa kophaa baasanii buluudha qabdan jechuudha. Kanaaf kun dhaamsa jabaadha jechuudha. Ammaas akka lammaffaa immoo dhiiga dhukkubaa keessatti qunnamtii gochuun akkami dhiiroo? Qunnamtii gochuun maal fakkaata? Dhiiga dhukkubaa kan haydii hin taane, kan gurraacha hin taane, kan ajaawaa hin taane dhiiga diimaa san keessatti ulamaa'ee wal dhabanii jiranii gariinis ni ta'a. Gaafa kam ta'a? Gaafa jechuudha namichi kun yoo waan kana dhabe dhaqee kabiraattis jimaa'ee godha yookaan zinaa godha jechuun yoo sodaatamee jiran daruuraadha jecha rakkinaaf jecha jechuudha. Ni ta'a jedhan akkasii bakka lamatti ba'anii jiranii gariin ni ta'a jedhanii gariin immoo abadan inumaan ta'u jedhan jechuudha. Kanaaf alaa kulli haaliin ati irraa fagaatuu qabda jechuudha. Irraa fagaachuu qabna miidhaa ta'uu danda'a jechuudha. Duuba dhiigumaahu maaliifi qalbiin namaahu akkamitti nama feeti waan akkasii kana jechuu duuba dhiinni eega dhiiga tahee irraa fagaatuutu barbaachisaadha. Dhiinni haydiyoo dhiinni istihaadaa yookaan immoo dhiinni dhukkubaa yaa'u kuni najisa moo najisaa miti yoo huccuu tuqe yookaan uffata tuqe jechuudhaaf immoo inni najisa jechuudha. Garuu dhiinni ilma namaa kun yoo gajarris hin muree dhiinni adda addaa yoo lafarra lula illee inni najisaa miti. Gaafa saacadii waraanamee masjida keessa saleeni jira masjida keessa dhiinni isaa yaa'aa ture jechuudha. Uummanni muslimtootaa gisee jamaa dhaqan rifatanii maaltu nu jala yaa'uutti jira jedhanii kanaaf xahara jechuudhatti nu qajeelchaa. Garuu dhiinni dhukkubaa yaa'u dubartoota keessaa dhukkubaan ka yaa'u dhiinni gurraacha hin ta'in jechuudha. Haydii kan hin ta'in san innillee najisa jedhamee jira. Maaliif yoo jettan karaa irraan dhufe jechuudha. Wanni karaa lamaan yaa'u najisa jedhaniin duuba bara karaa fagaraa kana dhufe waan ta'eef. Kanaaf gisee dhiiga dhukkubaa ta'ee qunnamtii itti gochuun illee haraama jechuu hin dandeenyu. Ulamaa'iin akka Uteyminii kun illee kitaaba irratti maxxansanii jiranii sharhii Fathu Zil Jalaali wal Ikraam jedhu banadhaa laaladhaa kan Uteyminiin maxxanse rabbi sarraa jaalatu warraajixu garuu immoo akki caalaan ni bakkahaa garuu haraam hin qabu irraa fagaatutu immoo gaariidha jechuun illee ni jira jechuudha. حديث أبا هريرة راقبا فمكيرتي قاب تكا خولة جانين انتلتك خولة بنت مالك بنت يسار جتولا انتلا يساري يا إرقم ربي جتين فإن لم يذهب الدم يو ميجي ديني هندمني كيف جنان أكمن قل جتين قال يكفيك الماء بشان ما تصيبك يوم ميجته بشان تصيبك ولا يضرك أثره فانتساس دبسن فانتساس الركسو ميدا سرنفدو نجسا جلمو ميجته جين كناف درا رريتني كإنسان رريتني حركان اللي بشانت نكني الراسكمني يو بؤودي أكا كلامي وكا كلاما الرمتني فانتسا يو بكملي فانا ساسنا باسو هندندنيو كناف حرام قبوجين كما ربي صلى الله عليه وسلم كنافو فتر كنه غنمو اتبعوا دي انو نبي كما جنة چنقمو ينقمنو شرطي غوتدو قم نگرو شرطي مالي بشان اراك انسان سكومنه حركان اللي بشان ترنه حركان اللي سريت اراريغنه اراريتنه اچ بوله يودي دله افانت زادا ومان دررو